أنا والله أجيب قهوة من هبشة بأكياس، نص كيلو قهوة ما شاء الله كثير، ودي مهل ما شاء الله تبارك الله، نفر كله يبغى قهوة، هذا حلو. إذا أحد يبغى يبيع قهوة أنا أجيب من هبشة سعودي. Eda nuti biyya akkanatti nama inaafsistu qabnaan jedheedha. Ani dhugaa rabbiifu ana rabdoonni biyya keenyatti akka agananii inaafu jedhee yaannin ture. Dhugaa amma kooruu jammaraan jira yammoo jajuun qabaayyuu biyya akkana ergan qabaadhe. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faara wataatan like, share, subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamuun wajjin viidiyoo asirratti darbu yeroo yeroodhaan wajjin hordofaa isiniin jedha. Egaa akkuma dhageessan kana jechuudha. Dhugaa rabbii biyya gana nama iraabsisuu fi biyya akkana qabaachuu kootti baay'ee tokkotti gammadee jira. Akkuma argitan kaamammoo har'ammoo waa'ee buna biyya keenyati. Bunni Itoophiyaa baay'ee gaariidhaan biyya Itoophiyaa irraa buna fidee asitti gurguree namoota hundumatu jaalatee amma buna achii nuu fidi jedhanii jiru. Kanaafuu natti himaadhaa buna biyya Itoophiyaa natu bitaa jedhee dubbachaa jira. Innaa biyya keenyatti buna bichaa miti jechuudha. Wanti gaariin Itoophiyaa keessatti wanti hundumtuu wanta gaariidha jechuudha. Wanta bareedaa malee wanti bushaayyuu biyya keenya keessatti hin mul'atu. Midhaan taanaan midhaan oriijinaalii kan itti oomishamu biyya keenya jechuudha. Biyya qamadii, biyya garbuu, biyya xeefii, biyya shumburaa, biyya ataraa. Yaa Rabbi biyya aannaniif dammaan badhaate, biyya midhaaniin badhaate, biyya bunaan badhaate. Itoophiyaa jechuun biyya addaati dhugaa dubbachuudhaaf wanti achi keessaa bahu hundumtuu oriijinaala jechuudha. Feekii miti. Kanatti bar namni keenya amma dafee dhukkubsatu. Maaliif jenna wantoonni hundumtuu wantoonni keenya oriijinaala waan ta'eef mee namoota asii ilaalaa. Tokkichi kan fayyaa qabu hin jiru jechuudha. Tokkichi isaanii jechuudha. Maaliif jenna nyaanni isaanii feekidha. Wanti isaanii muluun feekidha waan ta'eef jechuudha. Nu asitti dhufnee isaa wajjin feekii taanee jirra. Garuu waaqayyo fayyaa keenya nuuf haa kennu. Garuu wanta akka biyya keenya hin jiru jechuudha. Tasumallee hin jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha kun amma kana namicha kana inaaffan biyya keenya irraa isa qabee jira. Biyya akkana innan kooree dhugaa rabbii. Eda dhaqaniin argineef dura nutti tuffatu. Biyyuma waan hin qabnudha. Amma warri namoonni hedduun deemanii yeroo dhufanii barri keessattuu Finfinneen amma kan duraarra jechuudha. Dhugaa rabbii dubbanne Finfinneen kan duraarra guddatteerti. Saudi Arabiyaa kan hin affarsiisaa jechuudha. Finfinneen mucaan jechuma kiyyaa tokko achitti jechuudha. Finfinnee jiraata. Qaallitti naannoo qaallitti san jiraata. Viidiyoo naa daawwalee jechuudha. Yeroo naannoo sanatti agarsiisu akkatti itti bareedu jechuudha. Dhugaa rabbii ani wantoota akkasii Saudi Arabiyaa kana jara kana wajjinis nan deema gisee tokko dhugaa rabbii hin bareedu. Dhugaa biyyi kun keechisaatu jechuudha. Inna biyyi keenya fagoo biyya kana taraa jira. Yoo rabbi jedhe yeroo booda immoo akkuma biyya Arabaa kana ta'uun isaa waan hin oolledha. Har'a lafa baadiyyaa irratti ibsaan hin jiru. Amma ibsaan nuu galaa jira. Lafa baadiyyaa dur asfaaltiin hin jiru. Amma asfaaltiin nuu galaa jira. Dhugaa galata waaqayyo kana arguun baay'ee namatti tola. Innaa amma immoo kana fakkaata. Biyya keenya keessa jiraachuu wallaallee malee, keessatti hojjechuu wallaallee malee, hojii tuffanne malee biyya keenya keessa hojiin sirriitti jira jechuudha. Kan itti beeketta amma lafa magaalaatitti asitti biyya ormaatitti shintibeetii kana dhiquurra osoo amma abbaan manaa itti heerumnu sun kan jireenya ittiin ijaarru sun bilxii ta'ee bakka nama gaarii ta'ee waan nama gaarii nama gaaxxame magaalumatti wajjin galanii walii galtee dhaduu hojjetatanii dhugaa isiniin jedha hin jiraatu jechuudha. Seenaa micayyoo takkaati jechuudha. Innaa micayyoon tuni warshii baay'isanii jechuudha. Sirrittuma tokkoon qabanii magaalatti galte jechuudha. Magaalatti galte nama biratti qaxaramte nama bira hojjetti jechuudha. Yeroo nama kana bira hojjettu duraan barumsaa fi hojii dhattee galte jarri immoo barumsa akka isheen hin baranne hojuma isaanii qofa akka hojjettuu fi mindaa gaarii akka kaffaltuuf godhan jechuudha. Innaa mindaa si kaffalla saniin booda hojuma keenya hojjedhu barumsa kee addaan kutti jedhaniin
Mucayyoon tunis tolee jettee amma raacii dhabdee maatiin ishiiti soomaan qaba waan ta'e hojuma jaraa kana hojjette jechuudha. Hojuma kana jaraa kana hojjettu mindaa hin kennuufi mindaa kana maatitti ergitee akka isaan balleechan hin goone achumatti walitti qabachaa turte. Walumatti qabattee obboleechi ishii immoo qasiraa hojjeta lamaanuma magaalatti galanii obboleechi dhagaa minaamina falaxaa qasiraa hojjeta jechuudha. Inni obboleecha wal gargaaranii maallaqa kana walitti fidanii jechuudha. Jalqaba irratti obboleechis maallaqa isaa kan hojjetu saniin balleechine walitti qabatee ishiinis kan hojjettu walitti qabanii wal gargaaranii bajaajii baasanii jechuudha. Bajaajii kana immoo obboleechumatu leenji'ee kan duraan qasiraa hojjetu amma immoo bajaajii oofutti ka'ee ammallee ishiinis hin hojjetti ammas wal gargaaranii sa'a limaatii bitatan jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Innaa sa'a limaatii bitatanii haala kanaan oduma deemanuu amma obboleechi maal godhe obboleettiin mana namaa hojjettee jiraattu suni akka isheen mana namaa sanii baatu godhee jechuudha. Mana kiraa qabee fi xeefii bitee fi mana haala biddeena ittiin tolchitu eelee biddeenaa elektirikii bitee fi waa hunda haala mijeechee fi maal godhe hoteela walii galee daraqa injeraa jechuudha biddeena goggogaa akka tolchitee hoteelatti tarakkabdu godhe. Sa'a limaatii san immoo maatii biratti galchan isaa faranjii maatiin achittiin qallabu saani faranjiin kan dhaluu ga'e bitanii saanichiin dhalee fi mucayyoonis kananii hojjetti deemanii wal gargaaranii magaalaa Adaamaa keessatti lafa kaarii mitira 600 bitatanii obboleecha wajjin walii galanii irratti mana ijaarratanii yeroo gabaabaa keessatti jireenya ofii jijjiirratanii jechuudha. Saani limaatiin aanneen kontiraatanii bajaajin jira daraqin jiraan immoo sirriitti nama baasa jechuudha. Itti beekanii hojjennaan biddeena xeefii bitanii tolchanii hoteelatti tarakkabuun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Haala sanii yeroo gabaabaa keessatti of jijjiiranii seenaa kana sumarraan duubarraa isinii jalqabe seenaan kun baay'ee barsiisoodha. Akkasii amma viidiyoo sumarraan angolabaa turtiin hojiin gootaniif galatuma baay'ee.